Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftiiw akkam jirtu material management boqonnaa tokkoffaarra jalqabnee hojjechaa jirra. Har'a boqonnaa afuraffaa geenyeerra. Boqonnaan afuraffaan inventory management dha. So inventory management kan jedhu kan hojjennu ta'a. Warroonni channel keenya haaraa taatan gara duubatti deebitanii boqonnaawwan tokko haga sadii hojjetaman laaluu dandeessu. Wal faana video kana hojjechaa jirra koorsii kana. Hanga xumurritti waan dhaabnu miti jechuudha. Kanaaf isinis viidiyoocha like gochuudhaan akka eegaltan isin yaadachiisuun barbaada. So inventory management kan jedhu ilaalla. So inventory are one of the most assets of the most firms, possibly ranging from 25% to 75% of their current asset, depending on the firm and the type of industry. Inventory yeroo hundaanii hojjetama. Akkuma beekamu dhaabbanni tokko yookaan indastiriin tokko wanti inni oomishu jira. Wanta sana oomishuudhaaf wantoonni isa barbaachisan immoo jiru. Kanaaf waan qabu beekee waan hin qabne immoo itti dabalatee bituudhaaf yeroo hundaa inventory isaa sirriitti check gochuu qaba. Overstocking jiraachuu qabu, understockinis ta'uu hin qabu waan ta'eef inventory managementiin garmalee baay'ee barbaachisaadha. Cost minimize gochuudhaaf inventory managementiin baay'ee murteessaadha. So, along with the plant and the equipment, inventories often constitute the bulk of asset value of an organization. And the individual responsible for the management of this asset is usually operation manager. So, asset jiru, material jiru, supply jiru hunda manage kan godhu operation manager akanachu. So, inventory management has been the key to the success of many firms and the cause of failure of a numerous firms. Sababni kufaatis akkasumas profitability dhaabbata tokko inventory management irratti depend ta'uu ni danda'a. Ergaa jedhu nutti hima jechuudha. Inni kuni best inventory manager kan qabnu yoo ta'e at least cost minimize waan goonuuf profit maximization in keenya amma tokko dabalu danda'a jechuudha. The definition and the purpose of inventory. So an inventory is an idle resource that possesses economic value. The inventory are usually in the form of raw material, semi-finished goods used in the production process or finished ready for delivery to consumer. Inventory is an idle resource, especially the one that have economic value. Gara market iti gara dollar iti kan jijjiramu danda'u. Kana inventory maalif hojjetama gaafa jennu raw material ta'uu danda'a, semi-finished goods ta'uu danda'a, akkasumas finished ready to delivery to consumer or wanta ta'uu danda'a jechuudha. Inventory yeroo hojjetamuu qaba jechuudha. Waan qabnuuf waan hin qabne adda baasne wanti nuti qabnu sun raw material ta'uu danda'a, semi finished good ta'uu danda'a, akkasumas ready made material ta'uu danda'a. Kallattiimaan gara consumeritti kan dhiyaatu ta'uu danda'a. So isa sana you have to be checked jechuudha. Main inventory management in kaayyoon isaa what the objective maalif inventory manage gochuu maalif barbaachisa gaafa jennu tokkoffaa minimize the investment in inventory irratti investment ta'u sana minimize gochuudhaaf cost minimize gochuudhaaf inventory inni hojjetama jechuudha. Warehouse cost jechuudha. Yes, wanta tokko ni binna wanti sun magaazanii barbaada. So magaazanii sanaaf immoo costitu ba'a. Kanaaf wastage akkasi minimize gochuudhaaf cost minimize gochuudhaaf inventory dirqama jechuudha. Again it minimize losses from damage, obsolescence and perishability. Wantoonni tokko lossiin karaa adda addaatiin jiraachuu danda'a, damagein jiraachuu danda'a, expire ta'uu danda'a. Wanti nuti achi keessatti store goone sun jechuudha. Kanaaf isa minimize gochuudhaaf inventory yeroodhaan hojjechuun gaariidha. Maintain enough inventory in order to facilitate efficient and smooth production and sales operation. Enough inventory avannu raw material fakkeenyaaf gahaa qabaachuu qabna jechuudha. Maaliif consumeriin keenya fakkeenyaaf much material nu gaafachuu danda'a, productii hedduu nu gaafachuu danda'a. Yeroo sana volume gaafa dabaluu barbaannu inventoryin keenya gahaa hin ta'u taanaan rakkoo keessa seenuu dandeenya. Akkasumas maintain efficient transportation of an inventories. Transportation cost minimize gochuu efficient inventory transportation inventory qabaachuudhaafis we will have inventory management qabaachuu qabna. Again, supply information on the volume of an inventory to accounting. Make forecast of an inventory requirement and establish an inventory system like policies, regulation,
that monitor inventory dha. Yeroo tokko system based gaafa godhan argina yeroo ammaa keessattuu sistemaan inventory gaafa hojjetan argina. Sun immoo more of wastage minimize gochuudhaaf ni fayyada jechuudha. Again, motivation for holding inventory, economies of scale, uncertainty, speculation, transportation, the smoothing. Wanti inventory akka qaban hold akka goonu maaltu nu taasisa gaafa jennu wanti nuti motivates itti taanu wantoota kanneen jechuudha. So for this purpose, the economies of scale, uncertainty, speculation, transportation, the smoothing are the one that motivates of holding inventory. Chudandenya classification of inventory gaafa jennu products or production inventory hojjetamu danda'a. Fakkeenyaaf raw material, parts, component which enter into a firm's product in the production process. Especially wantoota production dhaaf nu barbaachisan kanneen akka raw material, part, accessory, component garagara isaan kanaan bakka tokkotti production inventory jennaani. This may consist of two general types, special item manufactured to company specification or standard industrial item purchased, meaning off the shelf inventory ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isuma sana production inventory can be special item manufactured to the company specification yookaan standard industries item purchased off the shelf ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa maintenance, repair and operation inventory kan jennu jira. MRO jechuun maintenance, repair and operation inventory jechuudha. Supplies which are consumed in a production process which do not become a part of the product. Look, part of productivity garuu production sana facilitate warroota godhan. Fakkeenyaaf lubricating oils, soap, machine repair parts. Yes, fakkeenyaaf namni tokko teessoo barbaade yookaan wambarii barbaade yoo ta'e wambarii malee productiin wambariin sun qalamni irratti dibamee mismaarri wambarii sanatti qabsiisuudhaaf fayyadamnu isaanan sunniin they are MRO inventory jedhamu jechuudha. Akkasumas in process inventory jira. Semi finished products found at the various stage of the production operation jechuudha. Semi finished isaanan kunniin immoo completely hin dhumanne garuu accessory biraadhaaf ta'uu danda'u jechuudha. Kaampaanii biraadhaaf accessory kanneen ta'an nu bira garuu product kanneen ta'antu jira. Isaanan sunniinis inventory'n yeroo hojjetamu jira jechuudha. Kan biraa finished good inventory, complete product ready for shipment. Isaanan kunniin immoo directly gara consumeritti dhiyaachuudhaaf productii qophaa'anidha jechuudha. The so called finished good inventories kan jennuun bifa kanaan beekuu dandeenya. Inventory model building, there is an inventory and there is system. Fakkeenya factory gaafa jennu raw material, parts, semi finished goods and the finished goods isaanan kanniini isaan yeroo baay'ee kan hojjetan. Commercial bank fakkeenyaaf cash reserves, tellers inni kun inventory isaaniiti. Hospitaala yoo deemtan fakkeenyaaf number of bed, specialized personnel, stock of drug, yes qoricha meeqa qabna, siree meeqatu jira, doktoroota meeqatu jira, namoota specialized godhan, staffii meeqa qabna kan jedhu inventory ni hojjetama. Airline company yoo deemtan fakkeenyaaf aircraft set, mail per routes, parts for engine repairs, mechanics isaanan kunniin inventory. Kanaaf inventory'n area irraa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Industry to industry garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu whatever garaagarummaan jiraatus industry'n kamiyyuu inventory hojjechuun immoo dirqama isaati jechuudha. Inventory karaa adda addaatiin hojjechuun immoo dirqama jechuudha. So, an operation system performance of a firm is affected directly by the size of an inventory cell. And there is generally a penalty associated with having either too much inventory or too little. Yes, penalty kana jechuun miidhaa qabaachuudha. Penalty gaafa jennu adabbii osoo hin taane miidhaa qabaadha. Amma inventory too much inventory qabaachuunis costii qaba. Too little inventory qabaachuunis rakkoodha. Consider the situation of TV manufacturer who has overestimated demand and is now stuck with numerous unsold sales in the warehouse. This undesirable surplus represents capital tied up that could be invested more profitably elsewhere. Yes, TV manufacturer dhaabbanni tokko TV yookaan immoo televizyinii qopheesse yoo ta'e yookaan oomisha yoo ta'e televizyinii garmalee oomishee diimandiin hedduun hin jiru taanaan dirqama warehouse keessa stoorii qabaachuu isaati jechuudha. Televizyinoota hedduu stoor gochuu isaati. Kun immoo gatii hin taaneedhaaf isa saaxila jechuudha. Cost hin taanee baasa. Especially warehouse cost hin jiraatu. Maintenance cost hin jiraachuu danda'a. Adduma turaa deemuun depreciate gochuun jira waan ta'eef isaan ammoo maintain gochuun
gatii biraa isa gaafata jechuudha. Kanaaf too much inventory yookaan too little inventory is akkam barbaachifne nutti hima jechuudha. In addition, there is a reason for concern with other costs related to storage, insurance, depreciation, tax, akkuma reefu jenne sana. Similar situation may be faced by the commercial bank that are overstated. This demand withdrawals and is keeping excessive cash reserve, or by an airline that flies its plane on a certain route half-empty. The penalty from holding too much inventory may be serious enough to undermine the organization financial health jedha. Yeah, kuni financial health of an organization dhiibbaa jala akka bu'u miidhaa guddaa wantoota san keessaa too much inventory qabaachuudha jechuudha. The inventory problem involves the formulation of decision rules that answer two important questions. Jara tokkoffaa when it is necessary to place an order to replenish inventory. How much is to be ordered or produced for each replenishment? The decision rule must aim at satisfying anticipated demand at the minimum cost or maximum profit. Egaa yeroo hunda inventory gaafa hojjennu inventory karaa lamaan yookaan wantoota gurguddoo lamaan deebisuu danda'u qaba jechuudha. Tokkoffaa wanti inventory haarofti yookaan inventory'n bakka kamitti barbaachisa? Hanqinni eessatti qabnaa fi wanti nuti qabnu maa inni kan jedhu jalqaba hojjetama. San booda bakka hanqate sana immoo guutuudhaaf maal gochuu qabna? Meeqa bituu qabna? Meeqa ajajuu qabna? Yookaan immoo meeqa oomishuu qabna kan jedhu deebisuu qaba jechuudha inventory'n tokko. Inni biraa the need for maintaining inventory dha. Pipeline or transit inventory dha. When the producer is geographically removed from supplier and the consumers, it takes time to supply the amount ordered at different point of the production distribution network. Egaa inni kun fakkeenyaaf transitii fa'aa yoo ta'e dhaabbanni keenya geographically bakka garaagaraa yoo ta'e supplier fi consumerri bakka garaagaraa kan jiraatu yoo ta'e inni kun yeroo fudhata. Akkuma beekamu supplier irraa order goonee inventory yookaan wanna barbaadu sana argachuudhaaf yeroo barbaada waan ta'eef hamma tokko dursinee ajajuu qabna yookaan immoo osoo jiru ajajuu danda'u qabna jechuudha, based on the requirement of that material. Inni biraa economic order quantity. It is possible to decide on how much to order at a time jechuudha. Meeqa ajajuu qabna yeroo tokkotti. It is desirable to order in quantity that will balance the cost of holding too much stock against that of ordering small quantity too frequently. Yeah, compare goona balance isa hojjenna jechuudha. Yeroo tokko galchine kan story kaffaluu fi yeroo yeroodhaan xiqqoo bituu kan jedhu sana balance hojjechuu danda'u qabna. Cost benefit analysis hojjechuu qabna. Sana booda murteessina jechuudha. The other one is safety or buffer stock wanta jedhamutu jira, to protect against such reasonable but nevertheless random uncontrollable occurrence. It is necessary to maintain additional inventory beyond what is needed for normal requirement. Argisani safety or buffer stock kan jennuun normally xiqqaatu meeqa qabaachuu qabna. Yoo xiqqaate kan jennu jira. Yoo xiqqaate meeqa qabaachuu qabna. Yoo guddate immoo hammami qabaachuu qabna kan jedhu suni the so called safety or buffer stock jedha. So such extra quantity are known as safety or buffer stock because they provide a buffer or safety margin against unpredictability of the external environment. Yes, external environment, especially supplier only external environment da waan ta'eef they are unpredictable. Yeroo tokko raw materialin garmalee dabalee arguu dandeenya. Politikaan garagaraa, issuun garagaraa jiraachuu danda'a. Tax lawin garagaraa dabaluu danda'a. Kanaaf isa consideration keessa galchineeti gaafa safety or buffer stock keenya wanno adjust goonu jechuudha. Kanaaf especially manufacturing industry yoo ta'e guutumaan guututti erga dhumee boodaa miti kan inni ajajuu qabu. Hamma tokko xiqqoo gaafuu fi ajajuu danda'u qaba jechuudha waan isa barbaachisu. Maaliif production dhaabbachuun qabu sila ta'eef. Kanaaf buffer stock yookaan immoo safety margin isaa sirriitti beekuu danda'uun irra jiraachuudha. Inni biraa seasonal inventory dha. So demand for many product or service displays significant seasonal fluctuation like agricultural product, fashion items and so on. Kana jechuun seasonal fluctuation in jiraachuu danda'a demand irratti wanta tokko fedhiin season based ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf agricultural product fakkeenyaaf qorichi aramaa ganna faa barbaada. Yes, kanaaf wanti akkasii
seasonal inventory to hojjetama jechuudha. More of seasonal. Akkasumas fakkeenyaaf fashion item kanneen jedhama. Wanti tokko fashioniin isaa erga darbee booda agas maraa barbaadamummaa hin qabu. Kanaaf fashion based kan ta'e yoo ta'e almost seasonal inventory dha jechuudha. If an adjustment in the production rate were necessary each time demand changed, the result might be very poor capacity utilization. Jedha demand yeroodhaan kan jijjiiramu ta'e inventorynis bifuma sanaan jijjiiramu qaba. So assume that the items are not perishable. One can produce more than demanded in slack period to build up inventory that can be used when demand peak and exceed available capacity. Yeroo tokko productiin yookaan wanti nuti oomishnu sun perishable hin ta'u taanaan dafee hin badu yookaan expire hin ta'u taanaanii dimandiin osoo jiraachuu baate iyyuu hamma tokkotti daballee oomishuun qabaachuun gaariidha jechuudha. Maaliif gaafa over dimandiin dhufe waan qabnu sana irratti waanuma xiqqoo daballee customer satisfaction keenya achieve gochuu dandeenya waan ta'eef slack demand qabaachuun productii qabaachuun baay'ee murteessaa ta'uu isaati jechuudha asirratti kan nuti himu. Inni biraa cost associated with inventory dha. So inventory gaafa hojjennu cost ni ba'a. Costoonni sunniin maal fa'aadha? Tokkoffaa ordering cost. Ordering cost includes the cost of negotiating purchase, placing order as well as the cost of expediting delivery, inspecting the shipment and moving into storage. Yes, ordering cost gaafa jennu raw material tokko gaafa barbaadnu negotiation ni jira. Yes, gaafa purchase goonu supplierota keenya wajjin negotiation hin jira. So negotiation sanaaf costing ba'u jira. Order place gochuudhaaf costing ba'u jira. Akkasumas delivery dhaaf costing ba'u jira. Inspecting of shipment and moving into storage costing ba'u jira jechuudha. Sun generally ordering cost jedhama jechuudha. Inni biraa carrying and holding cost dha. These costs include interest on invested capital handling, storage cost, insurance, tax on the inventory held in the store, costs for obsolescence and spoilage cost roonne dhaban immoo jiru jechuudha. Insuransiin costed, taxiin costed, storeedhaaf costing kaffalamu jira. Akkasumas productiin tokko X ta'a yookaan immoo expire ta'a. Suma expire ta'e sana immoo bakka sanarraa balleessuudhaafis costing ba'u immoo jiraachuu danda'a jechuudha. Sannan sun bakka tokkotti they are so called carrying and holding cost jedhamu. Opportunity cost of investment fund when the firm purchase certain amount per worth of the production material and keep in inventory simply has this much less cash to spend for other purpose jedha. So opportunity cost kan jennuun immoo fakkeenyaaf dhaabbanni tokko productionii dhaaf materiaalli garagaraa isa barbaachisuu danda'a. Inventariin inni meeshaalee sanniiniif yookaan kaashiin inni wanta opportunity garagaraatiif baasu opportunity cost fund jennaan jechuudha. The other one is insurance dha. Inni kun beekamaadha. Property taxes, storage cost and obsolescence and deterioration cost. Especially deterioration gaafa jennu certain percentage of inventory item will be spoiled, damaged, pilfered or eventually becomes obsolete. The larger the inventory, the greater is the level of loss from this source. Yeroo baay'ee overstocking hin barbaachisu kan jennu kana fakkeenyaaf obsolescence deterioration kun gatii guddaa nu kaffalchisuu danda'a waan ta'eef so overstocking must be avoided. Storage cost gaafa jennu kun magaazana keessa fakkeenyaaf kan keenyoo ta'e space sanaaf kaffaltiin jiru. Storage cost jennaani taksiin the government mootummaadhaan asseetii qabnu irratti hundaa'uudhaan taksii nuti kaffallu tax biilii nuti kaffallu suni is so called property tax dha. Insuransiin yaw organizationin keenya what uncertainty keessa jiraachuu danda'a. Lossiin karaa adda addaatiin natural disaster ta'uu danda'a, man made disaster ta'uu danda'a. Isaan sanaaf costiin ba'umoo jira. Is so called insurance cost kan jennuun sun jechuudha. Insurance jechuun akkuma beektaa risk averse gochuudha yookaan immoo riskii dabarsuu jechuudha. Kanaafis costiin ba'u hubannoo keessaa galuu qaba jechuudha. Inventory carrying and the holding cost equation gaafa jennu carrying cost per year is equal to average inventory cost value times material unit cost times so called inventory carrying cost percentage jechuu ni dandeenya. So or CC is equal to Q over 2
times C times I jenne qabachuudha. I jechuun inventory carrying cost jechuudha. CC jechuun carrying cost per year for the material in question is equal to order or delivery quantity for the material in units, delivered unit costs of the material, inventory carrying cost for the material expressed as a percentage inventory da. So average inventory value times material cost times inventory cost of percentage inventory jenne calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Naaf mathematical formula quantification ni danda'ama jechuudha. Gaba the other one is inventory carrying and holding costs can be ordering cost per year is equal to number of order placed per year times ordering cost per order, or CO is equal to L over Q times so D over Q times C jechuudha. Dandeenya CO jechuun acquisition or ordering cost per year for the material in question, expected annual usage or demand of the material in units. Yes, waggaa tokko keessatti meeqatu nu barbaachisa amma hammamtu nu barbaachisa jechuudha annually. Q is order or delivery quantity of material unit. CO is acquisition cost per order or per delivery for the material cost. Kanaaf costiin nuti karaa adda addaatiin baafnu lakkoofsaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Mathematically formula fayyadamuudhaan bifa kanaan ibsuu ni dandeenya. Especially acquisition cost per a year for the material in question can be demand over quantity delivered times acquisition cost per order or per delivery of material jenne calculate gochuu ni dandeenya. Purchase cost kan jennudha. So this cost consists of the actual price paid for the item or the labor, material and overhead charge necessary to produce it jedha. Purchase cost kan jennu egaa kostiiwwan garagaraa especially actual cost kan maallaqaan kaffalle jechuudha. Fakkeenyaaf humna namaa ta'uu danda'a, ayitamoota garagaraatiif ta'uu danda'a, materiaalootaaf ta'uu danda'a, overhead charge garagaraa ta'uu danda'a. Product tokko produce gochuudhaaf costiin generally ba'utu purchase cost jennee bakka tokkotti waamuu ni dandeenya jechuudha. The other thing is total cost and the EOQ equation kan jennu jira. So if we let D is the demand in units on the annual basis, CO is the cost to prepare or set up for an order, CC cost to carry a unit in stock for a given time period, P purchase cost, Q lot size, and Q over 2 is an average inventory. Then the relationship can be expressed mathematically as follows. Total cost is equal to ordering cost plus carrying cost plus purchase cost jenne bifa kanaan barreessuu dandeenya. Total cost is equal to ordering cost plus carrying cost plus purchase cost jenne total cost keenya beekuu dandeenya jechuudha. This one is simple, a formula used for calculating total cost. So again this Q or AOQ is equal to square root of twice of COD times D over CC jechuu dandeenya. CC jechuun akkuma reefu dubbanne the so called carrying cost kan jennudha. Ordering costs, the so called carrying cost divided for carrying cost radical keessatti jennee bifa kanaan immoo formula kana fayyadamne baasuu dandeenya. Economic order quantity graphically bifa kanaan ibsamuu danda'a. Total annual cost, carrying cost and ordering cost. So ordering cost graphiin isaa bifa kanaan yoo ta'u inni what called carrying cost jennuun immoo asii ka'ee deema jechuudha. But total annual cost immoo akkuma argaa jirtan above the carrying cost and the ordering cost dha jechuudha. So since the economic order quantity Q has been determined, the minimum inventory cost can be computed by substituting this Q value into the total cost equation jedha. The number of order per year occurred is order per year is equal to D per year over Q per year. Kana jechuun demand of a unit per year, quantity of units order per year jechuudha. So D over Q is equal to required accurate order per year jenne calculate gochuu ni dandeenya. EOQ jechuun economic order quantity akka ta'e immoo beekuun baay'ee gaariidha. Asirratti EOQ gaafa jedhamu economic order quantity or quantity is equal to twice of COD over CC jennee raadikaala keessa baasuu akka dandeenyu beekuun barbaachisaadha. Mee formula kana fayyadamnee exampleota hojjennu.
So the overland motors uses 25,000 gear assembly each year and the purchase item at a BRR of 3.4 each. It costs BRR 50 to process and receive an order, and the inventory can be carried at the cost of BRR 0.78 per unit. That how many assemblies should be ordered at a time and how many order per year should be placed. Ega overhead motors company kanatu geary bite, gear of assembly hamma kana bite. Ega purchase costing 3.4 each. Tokon isaanii jechuudha. And 15 process and receiving an order cost inni kun. Asitti immoo inventory can be carried out the cost with this one per unit per year jedha. Kanaaf how many assembly lays an order at a time jedha. Akkasumas per year immoo hammam ta'a. Kanaaf akkuma reefu dubbanne formula EOQ is equal to twice of CD over CC jenneerra. So 2 times 50 jechuudha times the total divided for CC. CC 0.78 jechuun carrying cost jenneerra no. Carrying costs isa kan. Purchase cost 3.4. Process and the receive cost nu kennameera. That's 50. Kanaaf kallattimaan substitute gochuudhaan dhumarratti assembly per order hammana barbaada jechuudha. Eeshi per year immoo meeqa barbaadare? So order per year is equal to D over Q jenneerra. So Q keenya maannoo EOQ keenya asitti arganneerra waan ta'eef salphumatti D over Q D keenya hin beekama Q jennee bifa kanaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan assumption of the economic order quantity model dha. Assumption garagaraa jira. Assumptiononni kunniin maal jedhu kan jedhu ilaalla. Tokkoffaa demand and the lead time are known and constant. Yes, assumption of the economic order quantity EOQ model. Tokkoffaa demand and the lead time are known and constant. Inni biraa replenishment is instantaneous at the expiration of the lead time. The purchase cost do not vary with the quantity order jedha. Purchase cost in quantity order wajjin variation hin qabu yookaan immoo varii hin ta'udha. Ordering and the carrying cost expiration include all relevant costs, meaning these costs are constant. Again, saamnin kunniin egaa assumption. Assumption dhugaa ta'uu danda'a yookaan immoo dhugaa ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Example, assume the XYZ enterprise buy and uses 24,000 units annually. Ordering cost is estimated to be 17 BRR per each order and the carrying cost is estimated 1.5 per unit. CC nu kennameera, COD nu kennameera. The what should be the level of an optimum order size? And each unit of item costs 3 BRR per a unit jedha. Costs per unit nu kennamee jira. CC nu kennameera, COD nu kennameera. Demandin isaas nu kennameera. Kanaaf formula mariitu sana fayyadamnee amma calculate gochuu dandeenya. So the optimum order size is the level of quantity at which ordering and the carrying cost are going to be equal. So the quantity level EOQ level, hence the order size or EOQ level can be calculated like this. And simply you can substitute the value and at the end of the day you can get this one. Yes, formula ma keessatti kennamaa keenya galchuudha kun. Agas mara waan nama gogorsuluu qabu erga kana arganne booda what is the number of order is simply on how many times shall XYZ buy this unit jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf number of orders is equal to demand over EQ. Demand nu kennameera EQ immoo nu kennameera kanaaf 16 jechuudha. So XYZ purchasing department should buy in a year this unit 16 times to fulfill the required demand 24 units jedha. Gizee 16 order gochuu qabu. Yeroo meeqa order godhaniidha waggaa tokko keessatti. Waggaa tokko keessatti demandin isaan barbaadan meeqa kan jedhu sana beekuudha. Kanaaf isa erga beekne booda EOQ keenya reefu calculate gooneerra waan ta'eef saafiru number of order time beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaan calculate gochuu akka dandeenyu nutti hima. So total increment inventory cost can be calculated as follows jedha. Ordering cost plus carrying cost. So ordering cost jechuun 16 baay'isuu kana ida'uu isa kanaadha. Dhumarratti we can get your
total incremental inventory costs hammamin dabalu dandeenya incremental gaafa jennu inventory karoorfannu ka qabanneerra achiimandi keenya achiif gochuudhaaf hammam dabalu qabna so called incremental inventory cost jechuun isa. Inni bira total cost can be determined by adding the total purchase cost to the total incremental cost. Total incremental plus purchase cost kana ida'u ya 3 jedheera waan ta'eef reefu times isa kana is equal to this number from here times kana baayisu kana ammoo almost 72,000 arganna dhumarratti. You can get the total cost like 74,245 birr. So bifa kanaan total cost keenya calculate gochuu ni dandeenya. Inni bira economic production quantity or EPQ, economic production quantity or EPQ kan jedhamutu jira. So here we have seen the application of EOQ model in determining the optimum order quantity of item purchased or ordered from the external supplies. But when the company is the producer and the user of its item, that run size is the economic production quantity. In other words, the company supplies by itself. Kana jechuun dhaabbani tokko fakkeenyaaf product tokko oomisha. Product sana oomishuudhaaf immoo supplier yookaan immoo materiaalii barbaada. Materiaalii inni barbaadu sana, accessory inni barbaadu, partii inni barbaadu kaampaaniin isaa kan oomishuu fi kan dhiyeessuuf yoo ta'e the so called economic production quantity jennaan jechuudha. Economic production quantity jechuun isa sana. So in determination of EPIC, the carrying cost remain the same, but the ordering cost is replaced by setup cost, which is the cost of the preparing production for operation. To derive the formula, so let D be the daily demand rate for the product, P is daily production rate for the product, T is the number of days for the production. This means in order to produce the specified quantity, how much days required kan jedhu sana jechuudha. Kana booda when P is greater than D, the daily rate of inventory build up, meaning P minus D. The level of inventory by the end of the day, P minus D times T, maximum inventory jechuudha. So run size Q is equal to PT, run time remote T is equal to Q over P. From the above maximum inventory, P minus D times Q over P over P, we can get almost 1 minus D over P over Q arganna jechuudha. So the average inventory Q over 2 into 1 minus D over P ta'a. The annual carrying cost is Q over 2 into 1 minus D over P times CC carrying cost jechuudha. The annual setup costs can be obtained as the number of production run over year per year times setup cost. So D over DQ times SC jechuudha. DQ D notes jechuun run size dha. CC jechuun setup cost per year jechuudha. So bifa kanaan formula keenya derive goone mathematical calculation garagaraa hojjechuu akka dandeenyu nu barsiisa jechuudha. Therefore the total annual cost is equal to Q over 2 y over 2 into 1 minus D over P times CC plus D over Q naught times SC era. So EPIC is equal to Q naught. So Q naught is equal to y of D X SC over 1 minus D over P times CC, where D annual demand jechuudha, setup costs, annual carrying cost, and part of the production that is not invented. 1 minus D over P is a part of production that is carried in an inventory. So you can use the formula to calculate what we need. Fakkeenyaaf mee fakkeenya kanaan ilaallu. Fakkeenya maal jedha? A merchandise business enterprise has a forecasted demand of 10,000 units per year. Holding costs are per 0.4 per unit. Setup cost is per 5.5 per order and the daily demand is 40 units. The enterprise agreed with the supplier for the gradual delivery of 120 units per day. Based on the above information, determine the optimum order quantity in the annual inventory cost. And what will be the effect of causing this policy? Yes, amma maaltu nu kenname, maaltu barbaadama kan jedhu sirriitti beekuun gaariidha.
A merchandise business enterprise has a forecasted demand in isaa nu kennameera per year. Holding cost in isaas nu kennameera. Again setup cost in isaas nu kennameera per order. Daily demand immoo asitti nu kennamee jira. Forecasted demand and daily demand garaagarummaa qaba. Enterprise agree with the supplier to gradual delivery of this unit per day. Therefore, optimum order quantity the annual inventory isaa barbaanna jechuudha. So here is the optimum quantity QO equivalent to twice of D times SC over 1 minus D over P. So 2 times 10,000 DHO. SC keenya mo 5.5 over 1 minus D over P. D keenya 40. P keenya mo 120. CC mo 0.4. So bifa kanaan 142 unit arganna jechuudha. The so called optimum quantity. The total number of order will be D over Q irraa kanaaf isa kana hiru kana 16. The total inventory cost ACC times AOC. ACC by itself Q over 2 into 1 minus D over P times CC plus D over Q not times CC. So bifa kanaan kennama keenya galchuudhaan dhumarratti at the end of the day you can get some results. So bifa kanaanis calculate gochuu in order to learn the effect of policy, let us consider EOQ here. So optimum quantity. So Q not is equal to twice of D times OEC over CC here. So isa kana arganna total inventory cost in keenya mo lakkoofsatti arganne kana yeroo lama baay'isu. This one plus 10,000 divided for 524 times 55 here. At the end of the day you get this one. So what's your decision? Lakkoofsa kana erga arganne booda murtoon keenya mo maal ta'uu qaba kan jedhu. So the next topic is about material requirement planning. So MRP system kan jenna. So purpose isaa maayini, objective isaa, philosophy isaa mo maayini kan jedhu ilaalle kan xumuru taachuudha. Chapter kana so inventory, order the right parts, order the right quantity, order the right time. Wanta barbaannu yes wanta barbaannu san quantity barbaannu yeroo barbaannu keessatti inventory isaa hojjechuu qabna. Prioritize or priority gaafa jennu order with the right due date, keep the due date varied. Yes, priority kennamu qaba yeroo inventory hojjetamu yeroo hunda priority kennamu qaba. Capacity gaafa jennu plan for complete load and plan an accurate load and plan for an adequate time to view your future load. So capacity, priority and inventory is very important in MRP. So the theme of MRP is getting the right material to the right place at the right time. Material barbaannu, quantity barbaannu, yeroo barbaannu keessatti argachuu jechuudha material planning gaafa jennu. So the objective of inventory management under an MRP system are to improve customer service, which minimize inventory investment and minimize production operating efficiency. Operation efficiency keenya dabaluudhaaf inventory keenya mo stock isaa minimize gochuudhaaf special investment inventory dhaaf baafnu minimize gochuu akkasumas production keenya mo maximize gochuu customer service keenya mo boost gochuudhaaf fayyadamna jechuudha. So the benefit of a MRP system, a more competitive pricing, more of inni kun competitive pricing advantage in sign talk. Ni biramo lower selling price, getting sales lower selling price da, lower inventory level akkasumas customer service improvement are there, faster response to market demand, increased flexibility to change in master schedule, and reduced setup and tear down cost and reduced real time. So benefit isa karaa kanniiniti madaalamuu danda'a jechuudha. Especially competitive pricing, lower price selling, yes, inventory level, customer service improvement, response of market demand faster, yes, reducing setup and tear down cost. Kanniin advantage yookaan benefit qaba jechuudha. So boqonnaan afraffaan more or less kana fakkaata. Boqonnaan shanaffaan storage jedha. Definition of storage keeping maal jechuudha? Storagein kan jedhu yeroo biraammoo kan ilaallu taachuudha. Har'aaf nugaa boqonnaa shanaffaa qabadhee hamma wal arginutti nagaatti.